Akkam jirtan daawwattoota OMN oduu ijootiin isinitti hima. Godina Shawaa Bahaa aanaa Zuwaay Dugdaa gaara Booraarratti roobii dabra haleellaan xiyyaaraa bosona Booraarra jedhamu irratti raawwatame. Haleellaan kun kan raawwatame bosonni Booraa fi gaarreen Saallan jedhaman naannessan dawoo waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun akka hin oolle jiraattonni himani. Haleellaan marsaawwan sadii kanaan lubbuu namaa fi beeyladaarra miidhaan ga'e akka hin jirre jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Haa ta'u malee bosonni haleellaan kun irratti raawwatame hangi murtaa'e abiddaan manca'ee jira jedhame. Naannoo kanatti hawaasni loon kumaatamaan handaara gaarreen Saallan kan ooffatu yoo ta'u yeroo ammaa loon garas babbaafachuu fi sochiin dinagdee garanaa qabu hunduu dhaabbachuutu dubbatama. Oduma wal qabateen mootummaan paartii Bilxiginnaa haleellaa diroonii fi humna qilleensaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti raawwataa jiruun namoota nagaa hedduu ajjeesaa jiraachuu addi bilisummaa Oromoo beeksise. Abaa'oon ibsa kaleessa baaseen yeroo ammaa kanatti kutaalee Oromiyaa waraana irraa walaba ta'e jechuun hin danda'amu jedhe. Mootummaan bakkoota garaagaraatti diroonii fi xayyaaraan haleellaa raawwachuun namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu kan ibse addi bilisummaa Oromoo godina Shawaa Bahaa Harargee lixaa naannoo magaalaa Mi'eessoo fi Machaara lafa baddaa fi gammoojjii Ginja Birat Salaalee Meettaa Walqixxee fi Kiiramuun bakkoota tibban haleellaan diroonii fi humna qilleensaa itti raawwatame ta'us beeksisee jira. Ijoo keenya gama biraatiin maatiin obbo Jawaar Mohammad Finfinnee jiraatan ganama har'aa humnoota poolisiitiin mana jireenyaa isaaniitii qabamuun hidhamane. Har'a barii toora sa'aatii 12:30 irratti manni jireenyaa obboloota Jawaar Mohammad kan Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaatti argamu humna poolisiitiin akka marfame kan himu namni OMN fi yaada isaa kenne turtii xiqqoo booda mana jireenyaa isaanii humnaan barsiisuun sakatta'iinsi akka raawwatame maddi OMN itti himee jira. Sakatta'iinsa taasifame booda wanti argame hin turre kan jiru namni OMN dubbise kune poolisoonni hedduminaan dhufanii nama manicha keessa jiru hunda hirriba irraa kaasuun konkolaataadhaan fuudhanii akka deeman himam. Obboloota Jawaar Mohammad Mishaa Siraajii fi Raabiyaa Siraaj dabalatee Dooktara dhuunfaa obbo Jawaar Mohammad kan taate Dooktar Ilillii Jamaalii fi konkolaachisaan isaanis humnoota kanaan butamu namni kun Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himee jira. Naannoo Amaaraa fi lixa Tigraay keessatti lolli bifa haaraan gaggeeffamaa akka jirutu dhaga'ame. Humnoonni Tigraay gara duubaatti deebi'uu hordofee qabbanaa'ee kan ture lolli humnoota Tigraay fi waraana Bilxiginnaa jidduutti deebi'ee eegalamuu isaa maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Lolli kun naannoo Amaaraa bakkoota tokko tokkoo fi lixa Tigraay keessatti taasifamaa jira kan jedhan maddeen keenya waraanaa humnoonni Tigraay haleellaa haaraa waraana Bilxiginnaa fi humnoota fiinxaalii Amaaraa irratti taasisaa jiran kanaanis olaantummaa argataa jiraachuutu himame. Afgaanistaanii hanga Itoophiyaa, Maayinmaarii, Siiriyaa, Yemen kutaawwan addunyaa unkuramaa jiran keessatti fooyya'ina fiduu bara 2021 keessa carraaqqii jabaa akka godhe UN himee jira. Lammiilee nagaa baraaruu fi tasgabbii fiduuf carraaqqii UN bakkeewwan hundatti taasisee hin milkoofne. Loltoonni nagaa eegumsaa UN kutaalee addunyaarraa ergama nagaa eegumsaaf bobba'anitti wareegama lubbuu kaffaluu isaanii UN himeeti jira. Ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamdok aangoo gadi lakkisuun dhaga'ame. Abdallaa Hamdok waliigaltee dhiyootanaa humna waraanaa onkololeessa keessa isa fonqolchee ture waliin taasisee mormuun namoonni hiriira bahan ajjeefamuu hordofee aangoo gadi lakkisuun isaanii himamee jira. Biyyattiin balaa hamtuu keessa akka hin seenne gochuuf hanga danda'u yaaluus hin milkoofne kan jedhan Hamdok aangoo gadi lakkisuuf murteessuun isaanii garuu rakkoo jabduudha jedhamaati jira. Hayyangaa daawwattoota OMN oduun teenya ijoon arraabsiniif qopheessinaan gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee keessatti istiidiyoo teenya tan hoornarraa galgala kan isiniif dabruudha.